irra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii Abdii Smart Tube kan taatan hunduma keessanuu akkuma baratame irras egaa viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaadhaa qabannee waliif deebina jechuudha. Gaafii namoota hedduu kan ta'e akkasumas garuu namoonni hedduus waan kana ni beektu. Haa ta'u malee garuu namoonni baay'ee waan kana akka hin beekne abdiin qabachuudha. Maaliif gaafii yeroo hedduu namni hedduu waan gaafateef jechuudha. Gaafii ittiin jechuudha namoota paaswordii Facebook keessanii dagattan akkamitti deebistanii paaswordii Facebook keessanii argachuu akka dandeessan egaa viidiyoo kana keessatti kan isiniif ibsuta jechuudha. Sana dura garuu namoonni reefuu gara chaanala kiyyaa dhuftan chaanala kiyyaa faaraa kan taatan jechuudha. Gamanuma subscribe gochuudhaan viidiyoon tun immoo yoo isinitti tolte like share walii gochuudhaan gama maatii chaanala kanaatti akka dabalamtan jechuudha. Kabajaa fi jaalalaan affeeramtan jechuudha. Hayyakaa kallattii maayyoo gara barumsa keenyaatti deebinu jechuudha. Egaa hubachiisa jechuun jalqaba irratti paaswordii Facebook keenyaa irraanfanne argachuudhaaf wantoonni bu'uuraa gurguddoon nuti lamaan beekuu qabnu ni jira jechuudha. Wantoonni gurguddoon lamaan nuti beekuu qabnu jechuudha. Tokkoffaa lakkoofsa Facebook keenya saniin banannee akkasumas imeela lakkoofsa imeela jechuudha. Imeela Facebook saniin bannee fi lakkoofsa Facebook saniin bannee qabaachuu qabna. Kunniin lamaan dirqama wanta baay'ee tokko nu barbaachisu jechuudha. Maaliif yoo imeelaan bananne koodiin imeela irratti nu dhufti akkasumallee paaswordii qayyarachuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasuma yoo lakkoofsaanis bananne koodiin lakkoofsa irratti waan dhuftuuf paaswordii haaraa argachuudhaaf ni ulfaata waan ta'eef jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha inni biraa jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook san paaswordii irraanfattanii yoo lakkoofsi illee isin jalaa bade garuu Facebook san silkii gaaf duraa ittiin banatan jechuudha. Akka jalqaba Facebook irra banatan san Facebook san yoo keessa jiraattan akkasuma Facebook nam tokko fakkeenya Facebook keessaa log out godhee bahee innaa deemu paaswordii gaafata. Yoo Facebook keessaa innaa baatanii deebitan paaswordii isin gaafachuu baate silkii jalqaba duraan bantan san irra yoo jiraate jechuudha. Lakkoofsa bifa haaraan irratti aad gootanii jechuudha. Lakkoofsa haaraan akkaataan itti recover godhan ni jira jechuudha. San kutaa itti keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Har'aaf ammootu namoota osoo lakkoofsa itti Facebook kan bantan qabdanii fi imeela Facebook keessanii bantan qabdan paaswordii keessan dagattan akkamitti deebiftanii paaswordii Facebook keessanii argachuu akka dandeessan isiniif ibsa. Nafaan turaa isin jedha obboleewwan. Egaa kana gochuu jalqaba irratti Facebook keessaa baatan jechuudha. Log out gootanii keessaa baatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma agartan amma masaalan jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook kiyya kana jechuudha. Hin beekaa jedhu paaswordii isaa jechuudha irraanfadhaa jedhu kana gochuu kana paaswordii isaa argachuudhaaf log out godheetiin keessaa ba'a. Log out godhee keessaa ba'a. Innaa amma akkatti fakkeenyaaf Facebook keessan log out gootanii gara duubaatti yoo deebitan jechuudha. Iddoo find your account jettana akkanatti gattuutan jechuudha. Erga find your account gattuutan jechuudha. Find your account iddoo itti namas gattuutanii dirqama lakkoofsa keessan isin gaafata jechuudha. Lakkoofsa akkatti galchitan yookaan imeelaa jamattan imeelaa akkatti galchitan isin gaafata jechuudha. Bakka manni lakkoofsa isin gaafatu kanatti lakkoofsa keessan itti galfattan jechuudha. Lakkoofsa itti galfadhee deebi'a. Fakkeenyaaf kan amma jechuudha. Egaa amma akkuma agartan lakkoofsa kiyya itti naqadhee xumureera jechuudha. Find your account kan jedhu kana tuqaa jechuudha. Erga lakkoofsa itti naqadhee jechuudha. Erga isin find your account tuqxanii Facebook isin lakkoofsa isiniin banattan hunda haala kana isinii tarreessa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf Facebook biraas lakkoofsa isiniin banattanii jiraattan Facebook isin lakkoofsa isiniin baname hundaa isinii tarreessa. Isin Facebook paaswordii isaa argachuu barbaada isin argattu tuqxanii fakkeenyaaf kan amma isa lammaffaa tokkoffaa kan argachuu barbaada waan ta'eef isa argattu qaba. Amma fakkeenyaaf erga isa argattu tuqxanii akkanatti isinii fidachuu. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo isa kanarratti gaddeebistan paaswordii itti naqxee akka seentu si gaafata. Isin kanuma irratti dhiiftan jechuudha. Continue gootanii amma akkama dhiiftanii continue gootan jechuudha. Continue yeroo isin gootanii wanta nuuf fidu walumaan laalla.
ammas your account was confirmed jedha continue ni gootan jechuudha. Fakkeenyaaf namoota tokko akkana fedha jechuudha. Isin fakkeenyaaf keep login jedha. Fakkeenyaaf yoo keep login jedhe kallattii maanti isin deebisa waan ta'eef isa kana irratti gabbuuftanii garuu kana hedduu kallattii yeroo kana koodii fidaafi amma yeroo hedduu seenee waan bo'eef yaani paaswordii waan qaqayyareef jechuudha waan jijjiireef yoo akkatti isin fide log me out of other device kan jedhutanii continue gootan paaswordii haaraa itti galfachuu jechuudha. Amma akkuma agartan asitti kunoo paaswordii haaraa akka itti galfatu gaafata jechuudha. Kan keessan ammoo yoo duraan seentanii kan hin baane ta'e jechuudha. Koodii isin gaafata bakka amma kiyya barreeffama sana as dabretti koodii isiniif erga jechuudha. Lakkoofsa isin itti naqxan san irratti saniifuu koodii san lakkoofsa inni achirra isin erga san itti naqxanii karaa kanatti yoo tartan paaswordii haaraa isin gaafata jechuudha. Paaswordii haaraa itti naqadha keenya. Akkuma agartan hordoftoota paaswordii haaraa itti naqee yoo jedhu kalaasi dhumatee jechuudha. Paaswordii isaa qayyadheera. Garuu wanti namoota hedduu hin galin jechuudha. Hin galle akkasii fi namoota hedduu hin beeka maaliif fakkeenyaaf amma kiyya bakka sanitti akkaataa inni bakka sanitti na dabarse jechuudha. Keessan akkasii isin dabarsu. Fakkeenyaaf log out of other device naan jedhee na dabarse keessan bakka sanitti koodii isin gaafata jechuudha. Koodii yoon isin jedhe mi'a meeseejii keessan irra isin dhufaa koodii achirra gootanii kallattiin gara paaswordii haaraa isin dabarsa. Haala kanaan qayyarachuu hin dandeessan warroonni iimeelaan banatanis jechuudha. Kanneen iimeelaas akkasumatti iimeelatti galtanii paaswordiin koodiin iimeelarra isin dhufaa. Kallattii garas isin dabarsa jechuudha. Haala kanaan jiraachuu dandeessanii wanti isin hin galloraate gaafachuu dandeessanii viidiyoo biraatiin nan galuutti deemnu nagaa fi jaalala tokkummaa rabbii kun jirtanitti isiniif haa waayatu.